ليك الرقم بالرقم الراسيس جوال الراكسك الراسيس سيادبا الراسيس سيادبا mana jara jira nuti kabada mana jira mana fuudeni bado timba usa ya isa lura gifada kalas mana ba jira ayye ila la nare fada wajala wajina amma akira wajala warni jitne banna warni jitne ara please tiktok ibrahim nafi please tiktok ibrahim nafi ada bajira kameran banatin nama yoro banatu ti mulisin wallahi ada bajira ko please koda please ko كاميرا الرافقس يرجع متان دامج راتو يرجع متان رانا من الراسيس كاميرا كيف فقس سيادبا أسير جرتو كجلنا جرتو لقى كلامنا كوبلينج كده أمانة كانوا دربين جرانا وجانا namni taasoo itu namni tokkichi taasa'iti kaameraa raasiis yoo du'e awwaali jedhani yoo hin du'in ammoo mataa keessa tumee ajjeesee bira haa ta'u akkuma jarri goote san godhee haa dhiisu. Tumee dhiistee biraan tarin. Habiba dhageeffadha. Usa. من أرجتني قلبت ميجرا مجان دوي جرا نفكات ياري أكل على الدر إلى رجال كنا بر إلى يولي رجال كنا إيرة جتون والينجين در بكينو أولا دي أنا أولا كن والينجين تكنا Ukam Sancho akanti berang kaba jala kana dufe tanan dadda akanti beralen kabani yalla accounting sa kun lamma famal jeda accounting koy me accounting lamma fan sumal jeda ukam sama jeda gabbeda walavi rakon gabu gabbeda walavi ukam sama jeda rakon gabu wali ragam na gabbeda walavi yalla dawali yo kan goropi na fi wali kod kay da wali fi kod da wali fi timi kod accounting salari daf sigal daf akkana godhaaginu akka dhiiratti garaanu qabbaneessa jarri na dhageeffadha nama kenna nama lama qabdee akka beeraatti hudduu wal godhaa jetteen nuti akkasillee godhaan jennuun akkasillee wal godhaan jennuun yoo dandeettaa mormarraa buusaatii biraa tara ajjeesaatii akka ilaalu jarri sammuu qabduuf barnoota hin qabduuf jecha akkas wal godhaa jetteeniimi noommoo akkas wal godhaallee hin jennuun tumaallee hin jennuun yoo dandeettu mormarraa buusi kalaas ajjeesi biraa tare ija keessaa baasiti dhumaati. Waan takka tumnee asirratti ishiiftee midhaamana dhiisa waan akkasiisan dhiifne sun waan bara duriiti ka bara duriiti sun darbee jira lubbuu baaftee biraa ta'uudha kalaas dhiira yoo taate. Aleeltu altar. Aleel tu adarbi. Sanjo jalan tarin nu galabatta. Tidak boleh firman cuci ol debi. Me aleel tu organ ciro aleel tu aleel tu kesa kamu hati apa bodar. Harga dibakata mucan tu femeso kansela ti mucan lo kopta ko bebesayra. Kun ille ukam sama jadi ukam sama kajian sama profile ini toko. Iya iya. Lala jira. Ya ukam sama jadi. Beri yang air Kau mucan kun hadi bu benar. Beri di sira komiti ege hoisisi. Ita kana han ege hoisisi. Ita sulle debe jira. Oza sagale ke jira kulo jala jira ol debe samu ja sulle gasti ke jira. Sagale ko jira oza. Jalan tarin Sancho. Injira jalan tarin nu ita. Me mata ko pilingi kora. Na hari tap kora. Pilingi kora aku shangulli to likado basi. Ko pilingi kora mata kumata. Nama takka argaan jiru nama isin jettan amma kanne aleel tu kan salli argaan jiru
Afachu eegaa jirra argaa hin jiru nas. Sau mata gasti rangga tayo siya makan. Gari singkure. Gari singkure. Koppiling godha boy shabaka keetu nama gadduushi jira koppiling godha warra jalame akka shabakaa nama duuchine guutuun keessan qaqqaba koppiling godha. Aboo be video narra cufamu dide jazban. Nama ol deebise warri mudeetara nama ol dachaasa shortaa fa'aa ol dachaasa guutuu warri mudeetara qabda warra masarraa gadduuti sanniin horrara. Kumaan tollee ol deebisa warri mudeetara qabdan qofti nama ol dachaasa. Aboo gurraacha tanna guutuun keessan isin argaa hin jiran. Godha yaa kii mana gaqqaba yaa kii gaqqaba mee koppiling godha namni wannaa itti. Warra sirraa duude san ol dachaasa. Sagaleen kee jira. Deebisa kun hoosaan deebisa. Hin jira yaa sagalee. Mee gaqqaba warrummaan asirra jirtan gaqqaba koppiling godha. Ukkaamsa maydha kun illee kalamaffaallee ukkaamsaa jedhe kalamaffaallee ukkaamsaa jedha deebii lammaffaa yookaan dhagaye rasaasaallee yoo jala kana dhufe rasaasaallee ol galche rasaasaallee waliin jirti waan ta'eef kun illee kalamaffaa ukkaamsa maydha. Yalla rasaasaa fi ukkaamsaa eegaa rasaasa waliin jirti waan ta'eef. Oya ana ol deebisa warra masirraa gabbee ana ol deebisa nama takka hin galchina. Mucaan kareef sana qabee mushaawara eeggataa ishuu illee jala jira. Isallee Argee jira boy argee jira. Harkisee ni jira boy argeera. kana koppilingi godha yaa ki koppilingi godha mana gaqqabaati yaa ki namni koppilingi godha mana. Agi jala kana bochi ummanni yoo kompileen Masarraa kana. ummatuma keenya kana yaa. Qeerroosaan beeti qeerroosaan waal darbu. Kanaa miti kanaa miti. Aboo rasaasa mootii dhiiraa dhalaal rasaasa mootii dhiiraa. Basanii mee okkana. Eeyyan akkasidha eeyyan waliin jirti rasaasa yoonaan kun illee. Aleeltu kun lakkoofsa ko barreeffataa jedhan jira aleeltu illee galcha aleeltu argina. Ukkaamsaa jedha kalamaffaallee kan isaallee kun illee. Teer godha amma. Agarte aboo dhiigamu jaatti ittuu yoo dubbannoos. Aleeltu ol galchanii. Aleeltu kun lakkoofsa barreeffataa jedhan ol galcha aboo. Qo'aati koottati buyyaata aleeltu jala galcha ati kun ati buy. Amma aleeltu ol galcha biratti. As bal'isa kanas bal'isa hantee maal gootet. Kun illee ukkaamsa maydha deema amma jala kana laalaa deemaa rasaasaa fi sallee. Ina joomina makiinaan beektaa xiqqoo karaatu xiqqoo shurtaan karaa jirti beektaa karaa dhufuun karaa siin deemuun dhabee jedhee dhaabataa beekte akkaataan na dhibee xiqqoo siin Viidiyoo bara dhugaati namicha irra viidiyoo bara ati haga maan tumneeti. ani dhaqee barsiisaa yaadiin ni diigamte irra si bana yoo si barbaachisu mul'isanii maal taate. Ayyee bayi. Akka mucaa ammaa kan godhi gaggabsiitiin akka mucaa ammaa san. Mucaan of hin beeku mucaan maal taate. Irra ta'ee kaamera irratti. Warni gina irratti dabee ammayyuu ilaala gadi bu'aa ilaala barbaadde. Video yoo bante raachisi jawala raachisi video yoo bantani. Angkama video bane ka mul'isa ni beekira ta'a. Forma ol deebisan forma watti. Nanti boleh jadi semua bila saya kali dia pinjam.
sagaleen kee jira hojaan. Injira fakkaata malee. Qoyma mucaa tokko galchaan qoy. Jirani aboluun kabeetan ganda balbala isaa mana isaanii kamaatii isaanii beekan. Jaran yoo akkam waa godhuu dadhabdan suuraa isaaniiti yoo jibar afaan adda addaatiin haasofitanii gallakkisanii harmee isaa yoo lubbuun yoo jarri kun haadhaaf ebbaa kan qabaatan taate firoottan yoo kan qabaatu taate hin argan. Miidiyaa Itoophiyaa akkamitti Itoophiyaa keessa jiru akkamitti miidiyaa tokkorra dhaqee OBN irratti OMN irratti akkamitti dubbachuu dadhabe suuraalee nama kanaa gadi lakkise. Ofii walii jira jirana akkamitti koominiti kan nu dadhabe akkamitti koominitiin fuutee safaara kan nu dadhabde. Silaa arra Aramni beeke ifi golfitu jira malee silaa arra gartee Itoophiyaan nama Arabaa kan ajjeeftu taate kan miitu taate qaata gartee kallatti jiranitti guyyaa sana qaban. Akkami qaban? Lokeeshina GPS bilbila Facebook eenyu dubbate. Okay. So kanaaf Facebook TikTokiidhaan dhufaa jiran kallatti live dhufuu jirti ijoolleen shiftaan. Jabala gartee keessa teessee arraa miti waan kana wal fixu jirti. Waan kana raawwattuufis wallaahu aalam. Daangaan gartee si koomandootii fi Afranqalloo Suudi Arabiyaa keessa hin jiru jarana. Hin jiru. Wallo dhufee tokko ammaa asirra akkanatti ilmaan keessan qabadhaa jedha. Ilmaan kam qaban? Ilmaan kam? Ilmaan Oromooti ilmaan kuni. Ummata dhukkubaan deemu zarinnatiin kun bar qabilaan tun litaarafuudha malee walitti akka itti gartee walitti dhaadatanii fi miti bar waan fokkottu ajooftuudha jedhanii bar booylii irraa ajooftu jedhan Muhammad ajooftuudha. Inna mumtina jedhanii ajooftuudha dhiisaa jedha bar faanta kan koo jalatti haa taatu jedhan waan fokkottu tana jecheedhaa baastee ijoollee musliimaa akkana godhu jirti jechuudha. Warri kana godhu jirus kutumaa furii bar kutaan biraa irratti dabalamtee takka Harargee takka Arsii takka Jimma takka Wallo kanuma keessa zoorti laa xawaafti. Kanuma keessa xawaafu jirti. Yoo akkam waa godhuu dadhabde waan kana gartee ati asirra fiddee ummata kana gartee mana isaanii seentee gartee yaa jiran viidiyoo arkeetan akka malee suuqannaa garaa nama nyaattee yaa jiran. Ilma namaa takka aboobar nafxanyaan takka akkana nungoone bar waan isin dalaguu jirtan. Oromoon wal miidhuu malee takka nama biraa miidhuu faayidaa takka hin qabdu bar. Tanaaf rabbiin bilisummaa qulqulluu guutuu isiidhaa gartee aangoo harka keessan kaa'uti deeban rabbiin. Isin gandatti sila wal fixxan osoo aangoo waa qabaatte Harargeen si koomandoo barbadeessiti. Takka si koomandoonis Afranqalloo barbade takka Walloon gartee kutaa kaan rukutti jechuudha. Kanaaf rabbiin aangoo tan isin irraa qabate jedhan. Waa hunda isin harkan keenya. Abbichumaa dawaa isinii qaba isin. Abbichuu dawaa isinii qaba. Godaantee ifiifuu biyya gallakkiftee Walloodhaa deemtee Walloof qabsaa'uutti hin jirtu Harargeef si koomandoodhaaf Afranqalloo qabsaa'uutti hin jirtu biyyaa baatee horii namaatti isitaa bar sanuu gaala jala jirtaa bar maalati horiin si yala badu aramnuu sin dhiifne bar lubbuu teessi baasu. Ijoolleen ilmaan maadaamii cafaqu hundaatu asirraa yaazoo zarraaf jetti ayizoo jetti daabboo quuftee taan filtara godhattee leenca keenya jettiin leenca Harargee leenca Arsiidha leenca Walloo jetti leenci Walloo gartee biyya jira malee gartee biyya Arabaatii maal godhaa waan nama jibbisiite bakka irraa saayii bakka itti dhaabu nama dibdiira kana abaarsuma rabbiitii dawaa qabaaf yaa rabbii kiyya hin dandeessaa ummata akkanatti nama miidhu kan harmeen ilmoo takka qabdu kan haati gartee ija hin qabne fa'aa dhiisee biraa deeme kan qaama miidhamaa haadha ofii dhiisee gartee biraa deeme karaa irratti bee bar nama waan san raawwatee miti bar nama si ajjeesee bar nama isa wal miidhe wal mukaan wal cafaqee miti bar miskiinuma karaa irra deemu tokko loqoda isaatiin naannoo isaatiin qabdee miitu kun dhiirummaa miti yaa gartee durii yeeshifta. Asirra nu dhuftee yaatii bar sanuu as keessa jirti jedhan as keessa jiran isinumaa fida abalu galcha jettan. Maa qooda maal walii qabdan namummaan qabu amantiin qabu sabummaan qabu kuni gandan qabu kun akkanuma deema shiftaa yeeyyii waraabessa miila lamaatiif ni garaagarummaan qabu. Isin egaa indaa jattiin fiddee maraataa ofii maqaa islaamummaatiin yaamti sanuu maqaa ajaa'ibaatiin yaatii bar naman fakkaattuu gartee piroofaayila isiitii wanta yoo laalte qabsoo qabsaa'u jiru Oromoon bosona keessa jirti tiktookii keessa hin jirtu qabsoo maal as keessaa qabu firraa jireenya kan keetu firraa jijjiiruu hin dandeenye sumni huulii bartee namni si huulii dalayduu si kan nutti hin jiran qabeenyi keessa hin duroomsin maal godhattee jirtati daanguma irra teessee nama miidhuu dubartii gudeeduu lubbuu gartee ilma namaa kana gootee akkanatti gartee amma qaaluutti deddeebitan jechuudha. Shari'aan Islaamaa jihaada keessatti illee kata gartee qabsoo itti godhan nu himte jira keenya nama lubbuu akkatti waan hin goone. San dhiisii horii gartee yeroo qalatanillee
gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka itti qalatan ablee cuubee billaa qaranii lubbuu kattiin guraanne wanta godhuudha jedhan. Isin amantiidhaan gorsuudhaan nu dadhabne ustaad, amantiidhaan waan gorsaniin waan amantii qabdu waan hadiisaa fi quraanatti amantu gorsanii jechuudha. Waan aadaa hin qabne, saba hin qabne, gartee hidda dhalootaa hin qabne, jarri kun Oromoodhaa osoo hin ta'in namummaan isaaniitu nama shakkisu jira keenya. Waliigallee zaalima kana gartee daangaa TikTok kana keessa guutee feemasa ta'uudhaaf namni nama ajjeesuullee argine amata bara kana yaa innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Shahadaa Arsiidhaa, shahadaa Walloo jedhanii Harargee jedhanii waan raawwachaa turan takka waan hin dhageenye, takka wallaahi hin dhageenye akkanan, takka mootu Ameerikaan okkana naman gootu jara keenya. Shahadaa Ameerikaa qabadhu jettee Ameerikaan okkana sin gootu, super power Israa'eel okkana sin gootu. Kuni obboleessa isaa foon isaa gartee ka gandee isaa irratti kana dalagu. Oromoon kutaa kudha takkaan qubsuma lafaarraa qubachuu jirti gartee malee Oromoon kudha takka hin jirtu bar kutaadhaa kudha takka malee. Afaanuma Oromoo dubbanaa bar abaacaa biraa qaba anaa fi gartee baadarri abaacaa sanuma qabnaa bar lakkoofsa itti lakkaa'uun sanuma qabnaa bar Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam san qabna. Shiftaan waa takka walitti hin qabnu jara kana, waa takka walitti hin qabdan jara keenya waa takka. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa Nabiyyullaahi Nuh alayhi salaam ilma isaa kan gartee gudeeda duyda isaa keessaa bee bishaan isaa keessaa bee gaafa gartee daangaa rabbii didee seera rabbii didee abbaaf ajajamuu didee laysa min ahlika jedhanii bar firraa baasaa jarri kun keenyaa miti jedha jara keenya keenyaa miti jedha. Ani waan ganaatti qaba viidiyoo kana seenaadhaaf kaaya nama booda gartee ummata kana keessaa giiftari leenca isaanii waraaba viidiyoo kana guutuu waraaba koppiliinki illee godha bakka dharaatittu koppiliinki gootanimi viidiyoo isaan haasaan kanallee dharayyuu waraabdanii waraabaati isin martuu gadi fura maaliifi nama amma laayivii kanarratti arginitu boru gaya ofumarraa keessaa isin martuu waan sharriitu waraabdanimi waraabaa isin hundu itti deebi'aa isin. Dhaggeeffadha seenaadha dhaggeeffadha seenaan lama namni gartee sagalee gartee yaani qabsaa'ee gartee bosona seenuu qofaa miti. Barumsaadhaan hawaasa isaatiif gartee qabsaawa gartee waldaa keessaas masjida keessaas ta'ee TikTok keessaa illee taa'eef hawaasa ofiitiif lubbuu namaa baraaree nyaachisuudhaan sadaqaa gargaaruudhaan kallattii hundaadhaan qabsoon kallattii adda addaati. Dhaggeeffadhaa ummatuma sooshaal miidiyaa kana jiru dhaggeeffadhaa booda arguuf teessan isa qullaati waan hunda safuu amantii fi aadaa faalleessine waan rabbiin nu garsiisan hin jirtu asirratti. Qaama saalaallee qabane argine nu argisiisan asirratti argine waan dhufuu deemu nama qaluu laayifii kallattii mubaasharaa qaluu dhufaa takka jedha raawwachaa jiran asirra fidanii sii qalani takka jedhi asirratti booda gartee namu ganda ofiitiif gartee leenca kan darbatu hin argitan booda baganuu qalte jedhanii leenca kannaaniif argine bar waan jedhe gana gayyaati jechuu kiyya fitina amanni hundi gana so leenca ganaa kannaaf fayya faranjii taa'ee gana deeggaraa dhaggeeffadha duraan dhokotee deeggaraa kallattii bahee gana deeggaruuf ta'a achirra teessee akka ilma namaa akka godhu jiran yaa jiran numan argitanii nama lukkuu takkaa gartee lukkuu gorra uufuu namni sodaatu ilma namaa ka laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jedhu bar lubbuudha bar wangeela keessatti illee kabaja qabdii bar wallahi quraana keessatti illee kabaja qabdii bar ibiddaanis naman gubinaa jedhani bar rabbi lubbuu kan fudhatu lubbuun rabbi irraa dhufte rabbi biratti deebite lubbuu rabbii fudhata malee abbaan fadhe nabiyyiin tokko haqa ittiin qabu haqa takka ittiin qabu. Arra hin ajjeeftaa kan nama ajjeesus fuula rabbii dhaabbachuu deemta. Ati rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyuma tanarratti biyyuma arabaa tan waan ati gartee lubbuu namaa miitee rabbiin nu argisiisuuf ta'a. Nabi Muhammad namni gartee lubbuu namaa takka gartee miidhee baasee ajjeesee addunyaa tanarratti bakka fadhetti nagaan hin jiraatu. Hirribni isaa hirriba nagaa hatii miti. Jireenyi isaa jireenya nagaa hatii miti. Deemsi isaa deemsa nagaa hatii miti. Beeki. Walaa taqtuluu nafsa allatii harrama Allahu illaa bilhaqqi jedha rabbiin. Lubbuma takka haqaa malatti hin ajjeesinaa jedha. Sanuusii miti kan ajjeesu. Lubbuu nama ajjeesee shari'a islaamaa jalatti ajjeefama. Jarri kun gartee seera uumamaa, seera rabbii keenya jalatti illee addunyaa irratti illee itti gaafatama. Seera mootummaa birattis gartee fuula rabbiititti illee guyyaa qiyaamaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala salphisuuf ta'a. Maal godha? Isa ajjeefame kana fidee ka ajjeese bira dhaabee maaliif ajjeefamte jedhaanii barkaan xiqqeessuudhaaf. Wallaahi hin gaafatamtan. In gaafatamtan rabbiin irraa isin gaafatam ammoo sanirra kana aarsu ummata gartee dayyuus asirratti walitti qabame kumaatamaan lubbuu bakka nama itti bahu jirtu lubbuu sanirratti taa'ee lammiisaa gartee ababaa fi ilillii fi goobazii fi ashangullitti darbu maaltu siingee bakka san si dhaabbachuu jara keenya gartee bakka wallaalota bakka jaahiloota horii
bar rabbi subhanahu wa ta'ala horiin kun sangaa meedee maalala iddoo itti qalan yoo lafee ofii akka sangaa ofii arke iddoo san foole gartee funyaan isaa lafatti qabeeti gartee booyee achitti gartee imman dhangalaasee achirraa deemaa bar horiin wallahi laziim horiin akkas godha ilmi namaa horii ta'u gartee nam ijoolleen teenya gartee aqlii horii hanqa horii takkaa ogee'uu didde jara keenya yaa jara keenya nama gartee adda dure kay dubartii mana maadaamii gartee majlisa arabaa irra teessee isa ajajju inna lillah dubartiin mukayyafa tala teessee si ajajju ambassaa keenya leenca keenya qabsaawa keenya ilma abalo ilmaan aliyyi cirriitii miti ilmaan waaqa guutuu miti ilmaan jaarraa abbaa gadaatii miti ilmaan sheekh Muhammad Bakriitii miti kun ilmaan addaati uumaa addaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu keessa fide malee kanaa miti osoo jarri sana warri gartee qabsaawonni gartee adda dureedhaan addunyaa tanarraa deeman rabbi rahmata isaaniif haa godhu osoo jiraate. Kanaafuu sabuma kanaaf isinii dhiisan sila. Gartee isin himachuu dhiisii saba kanaaf isiniif dhiisan gartee sila. Ummata kana kan rabbiin asitti akkana walitti nu qabe. Jara keenya waan hin raawwatamin ummata keenya kana keessa mallattooleen qiyaamaa tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatu hundi ummatuma kana keenya keessaan argamaa jirti. Isaanuma irratti eegaa jira. waan ajjeesuufis hin beekne waan laayif irra fiduufis hin nadhibe ittiin beekamuudhaan la ilaha illa waan hin dalagin hin qaban jara keenya lubbuu achi waan hafteen jirtu bar lubbuu achi waan hafteen jirtu lubbuun tun qaali yeroo takka addunyaa kana jiraatti yeroo takka deemti hin deebitu asirratti wa haraamun alaa qaryatin ahlak annahum la yarji'un eega rabbiin subhanahu wa ta'ala addunyaa irraa fudhate bar duuti tuni دوتي نمر فاتشيفتو جانا كتدو أني نمر فاتشيسا مالي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي تفيدي أكاتا اتديم تو قاما غرتي كاناتو نمر بمالي دو أنا مقد ديسيستو جرا دو أنا مقد مچيفتو تجرا نما سجود الرد دوي نما جهاد كيسة دوي نما قرآن الرد دوي نما خير الداد دار دوي نما غرتين غوتو دو أكاتا سا هرمي يا جرا كيني علمو يسن أجيفتن تون علمو تكتي سنفق أباچو مال هرمي نسي abbaanisi maybe ilmoo yataamaa ta'uu mala maybe ilmoo isaa biyyatti dhiisee gartee haadha manaa qaba ilmoo isaatiin nafaqadha jedhee jireenya gartee akkuma ati baatetti firraa hin jijjiira jedhee deema akka itti baate yaadadhu ati irra akkanatti gartee lubbuu nama keessaa baatu karaa kan akka itti deemte akka itti miidhamaa dhuftee bakka san geesse yaadadhu biyya arabaa tan akka itti geesse akkasumatti baate isiilleen dhiiraa fi dubartiilleen hundinuu gartee filannoo haadhaa fi abbaa osoo haatee kan jaalattu osoo sila haadhaa fi kunuunsuu jaalatu haatilleen osoo jaalattu maal gootiree rakkina miskiinummaa biyyaan baateenya biyya teenya tanaa qabaa kanaan gartee ergatte biyyaan baa ergatte waggaan kana booda hin deebi osoo jedhu gariin hin deebine karatti du'e shiftaadhaan ajjeefame shiftaa biraatii miti beeka ummatuma keenya daangaa gartee Yamanii fi Soomaaliyaa fi gartee Suudaanii fi lafa Arabaa kana jaziiraa Arabaa tana keessa guutee akkana wal godhu jira maal san qofa gartee fitinaa biyyaa bahee biyya nagahaa biyya Makkaa balleesse biyya gartee Madiinaa balleesse biyya Arabaa balleesse maqaa Itoophiyaa balleesse bar hedduu bar maqaa Itoophiyaa balleesse har'a Itoophiyaan gartee zamana alaaqaa Nabi Muhammad zinummaadhaaf waa hundaaf amanamoo barbaachifti har'a gartee san hunda gartee qulqulleessitan balleessitan farshoodhaan biyya isaaniis balleessan ejjaan balleessan waa hedduu haraama uummata arabaallee barsanii maqaan kun bade gartee Itoophiyaa eenyu dhaga'uu barbaada abbo har'a waan fokkottu nuti dhaga'uu hin barbaanne tarabbiilleen hin barbaanne nabiichilleen hin barbaanne kana nutti fiddanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin danda'a harkuma ati nama ajjeefte saniin rabbiin subhaanahu wa ta'ala harkuma namaatitti galuuf teessaa beeke wakamaa tadiinu tudaan waanuma ati dalayde si dalaguuf ta'an guyyaa qiyamaatilleen gartee nama gaarii dalage gaarii malee hin taaneef gartee nama hamtuu dalage hamtuu malee hin taane gartee lubbuu namaa baaftee guyyaa qiyamaadhaa gartee dhiiga isiidhaa waan kafaltu firraa eegi jara keenya gartee sahabaa seenaa bar seenaa Nabi Muhammad biratti argameetu jira bar lubbuu gartee osoo laa ilaaha illallah jettu nama rukutee gartee wanta miidhee gartee ajjeesefaa jira bar ajjeese rasuulli guyyaa qiyamaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gartee meeka لا إله إلا الله تنا مي أكم وتود إمتى جرين قويا لا إله إلا الله سيمر متنا ما لا إله إلا جو ربي سودادو نما سينجو أجيسو جرتابو قويا كيما أكم وتود إمتى بليسكو بليتي تنتو أني وابي تاني في سنة تيمو تنجرو ومنو ما نسندوكا ديم سنو فالورا سنقو دخوني هذا بيجنا تو في مالي إسن نما متنا أمما كي سنجرتن نمني غافا لبو بكسان إنجيه غرتي
ajjecha namaatitti achi dhiiga namaatitti achi dabre namummaa keessaa bee bartee hayawaana keessaa bee bosonatti yoo galee gartee bineensota wajji jiraate malee nu wajjin hin jiraatu zaalima rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu keessaa haa baasu gartee haadha gartee ilmoo kana gartee dhabde rabbiin sabrii siif haa kennu arrar ammarraa if eegaa jara keenya oromoorraa eeguun geesse lubbuu teessan of eegaa gartee bakka deemtan laalladhaa hiriyyaa keessan laalladhaa ama waliin dalaydan laalladhaa rabbiin ajaa'iba quduraa isaan haa argisiisu takka harka mootummaatiin takka harka gartee no it's okay go to check Mueddin bira dhiifama daa'imaan rakke so kanaaf rabbiin gartee nu haa argisiisu ajaa'iba quduraa isaa Allahumma kfiin bimaashiita yaa rabbii kiyya beekaa waan roorra kanaa dalagu rabbiin isaan haa qabu zaalima kan rabbiin akka qabe gammachuu jireenya isaanii keessa rabbiin hin kaayin ni danda'a barakaa umrii isaanii keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala hin danda'a hin kaayin mana isaanii keessa hin kaayin fuuldura isaanii rabbi subhaanahu wa ta'ala hin tolchini rabbiin qabrii malee rabbiin gartee isaan awwaaluu deema yeeyyiitu isaan nyaata yaa rabbii kiyya akka furatti fudhannu gartee jara kana waan akkanaa raawwate kana ni argita dhokotuus ni beeyta alladhi ya'lamu sirra wa akhfa rabbiin isa waan dhokottuuf mul'attu hunda ni arka rabbi gartee kadhannee irraan dhabnu yaa kan miidhamte gartee kan gartee miidhamaa jirtu gartee rabbi keetiin kadhadhu rabbi subhaanahu wa ta'ala zaalima gartee hin dhiisuuti rabbiin gartee nama haati gartee ilmoo jalaa miidhanii balleessan du'aa'inis hin qeebalamti ilmoo takkitti jalaa gartee balleessitaniiti rabbiin umrii teessanillee asirratti hin jiraachisin sooshaal miidiyaa kana keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa fuudhu gartee hin danda'a nama lafti jibbitee qabrii keessaa baastu rabbi isin haa godhu gaafa awwaalamtanillee kanuma isinitti kadhannaa beeka Nabi Muhammadiitu gartee hayyame akkaataa hundattuu karaa taarisaa hundatti wal gartee waan nuti goonu takkitti matana gara biraatiin safaaraa hundatti mootummaa qabdan jara keenya hin qabdan waan isiniin jiru warra asirra teessan nama 900 kanaan wahuma takka abbaan fedhe ganda feete ganda biran dhaabbatin joollee arsiitiin jedhin joollee harargeetiin jedhin joollee wallootiin jedhin zaalima mujrimtoota gartee ummata saba keenya ta'uu nuti hin beeyne ummata afaan keenya dubbataa malee gartee saba kana amantii isaan beeyne ummata kana malee gandaan xilaanni gartee biyya arabaa tana amantaa adda addaa qaba. Sabaa fi sablammoota adda addaa facee guyyaan baatana keessa jira ganda keetiin walitti hin galchin hin fidin abadan hin fidin gartee nama lubbuu namaa fide lubbuu saniif jettee nama biraa hin qabin ani ganda kiyya obboleessa kiyya yoo taate wallahi inni irraa qulqullu ganda irraa qulqullu abadan osoo gartee fannoon baanan amaarri baanan oromoo miite an amaaraa wajjin dhaabbadha malee oromoo wajjin dhaabbadhu takka tana beeka abadan hin dhaabbannu wajjin nama gartee miidhamaa bira dhaabbanna malee kan nama miidhu bira hin dhaabbannu gartee unsur akhaaka zaaliman aw mazluman jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee obboleessa kee miidhamaa tumsi jedhan gartee isa miidhameef tumsina kaan harka qabna gartee akkanatti waliin jiraanna jennaan isin diddanii walitti taaptaap gootanii walitti sheer gootanii nama achi fiddanii teessanii itti yattan jechuu gammachuu jirtan. Wallahi nama gaddisiisa waan imimmaan silaa dhiisiitii gartee dhiiga nama boochisu mee obboleessa kee yoo taate osoo kaduuta tokko waliin dhalattee taate akkana kan irra raawwatan taate hin raftaa jara keenya akkana jettee waan kana tokkitti tana qofaan arkina waan akkamtu raawwatamu jira rabbi callaatu beeka jechuu hedduu viidiyoo walii arkitee garee qabdi wanti wasaappiidhaan teelegiraamaan waa hundaan qabdi jara keenya akka gandummaa jaaramtee deemti. Gartee gandan bakka buutu ammoo jara keenya tuni shiftaan ni sin dalagattu nama gudeedu lubbuma namaa saamtu hattoota gartee daangaa irra jiru kana gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala daangaa san irra jiran rabbiin daangaa biyya lafaa kanarraa isaan haa fuudhu takkituma tan itti karadha hin awwaatamti wallahi du'aa hin awwaatamti rabbiin hedduu nu keessaa kaase bakka tana jiranii hin argine warra akkas nama godhuu ture sanuu asiin dura ammaa saaretti abdeetii taatee lubbuu namaa kallattii irratti qalutti dhufte. Akkamitti falooqot nama gartee ati akkaawuntii isaa beeytu suuraa isaa beeytu ganda isaa beeytu arra fidaan jiranii jara keenya kun asirra fuudhaa safaaraa kannaa safaaraa ni daliti yoo akkam safaaraan godhuu baatte isa abbaa isaatiif deema biyya tana gaafa tokko haadhaa fi abbaan numa argiti biyyi numa argiti biyyan numa deebi'a mootummaan keenya kan biyyaatis waan kanarratti dalaguu qaba garaadhaaf nama gartee waan kana gartee laayyootti laaftu fudhatu mindaa isaa malee safaaraan isarran kaayyanneetu jira beeka. Warruma safaaraa keessa warra hojjetuutu jira beeka akkaan hojjetuu jira wal keessa ilmi namaa akkuma sooshaal miidiyaa kanatti warra gartee nungeha gabaasaa jedhan ni gabaastaa amma fakkeenyaaf yoo ka'ee ani gabaasee tokko gartee nama ajjeesee kana yoo tokko gootee gartee kannite ragaa qabatamaa hojii kannite sirra isa lubbuu nama ajjeese dhiisaniiti isa riippoortii namatti mootummaa kanarratti duulti dhuftee gayyaate Sheekha Shariifiin eenyu jalaa hun dhageenyu kana booda ni ga'a ajjechaa lubbuu
lammii teenya haa dhaabbatu jara keenya. Biyyattis lubbuu baraarra jennee yaanee biyyaan baatetti ofii wal fixu jirraa jechuudha. Waan fokkottu takkaa hin dhagayin, seenaa keessatti hin dhagayin, waan Oromoon warratti hin dalagin, wallahi warratti dalaguu jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii gammachuu ustaada kiyyan waa dhageessisu. Warri an kana jirtan kun facaasaa bakka deemtanii gartee sagalee ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa walumaa galattuu lubbuun namaa nagaya argachuu qabdi jaadhati nagaya labsaa malee gandummaa walii qabamtanii Harargeen isaas mana isiitti walii qabamtee feemasoonni Arsiin isaas walii qabamtee Jimmaas walii qabamtee kun donqorummaa maraatummaadha. Gandummaa jalaa baate faranjiinuu gandummatti hin amantu. Islaamummaan gandummatti hin amantu litaa'aarafu. Waluma beekanii akka walirraa fuudhan balbala hidda dhaloota lakkaawwachuu malee namni balbalaa fi gandaa fi kutaan jannatan seenu osoo kan akkas taatu taate Qureeshi Abii Jahal fi Abii Araba kana ol yaa bar. Afunyaan isaa aliif fakkaatu kana. Ali galee hindale iddoo akkasitti. Kanuma Dr. Ramdi wassalamu alaikum. Kanuma isin jira jazakallahu. Ustaaza dhiifama asirratti ani iddoo tana guyyaa lamaan tokko lama sadan akkana ta'e online irra jiru. Amma akkumaan seenetti reefuun tana ogummaa niin salaata jee lafarraa waggaa 8 tana akkumaan ka'ettiin akkan maggaxuqe waan itti nageessin beekuanii tiktooka kana zabana kana dheessutti jira. Ogummaan akkana gattuqe viidiyoon jalqaba naabee viidiyoo maaliiti? Mucaa tokko haga cibsanii gartee irra deeman tokko. Yaa Rahmaanoo kiyya yaa Rahmaanoo kiyya yaa Rahmaan yaa Rahmaan yaa Rahmaan kajuu takka. Wallaahi wabillaahi ustaaza imimmaan irraa cituu dide osoon si jaajaa gubbaa dhaabbadhu. Imimmaan bakka irraa na dhufe anuma irraa cituu dide jechuma ilaa ammaan tanaa jechuma yaa Rahmaan jedhu santuun fuula kiyya dura na deddeemu jira. Ashaangulitti boo'ichaa as jalatti gadi hin dhiisinaa. Baarakallahu fiikum. Mee namni tokko as'alukum billaahi alwaahid al-ahad. Namni tokko yoo haga fadhe wal fixu jiraate. Dhiyoo tana guyyaa lama dura viidiyoo takka Facebook irratti YouTube irratti arge. Huutii Yamaniitii fi Suudiin bar wal dhawaa jirti. Suudii gurbaa Suudii kadhagaa keessa dhagaa gubbaa dhaabbatee salaatu jiru tokko huutiin marsiteen. Tokkoniin dhawa je'eetii carraa arganne je'ee qawwee itti qabannaan ceeb jeeni kam huutummaan akka isaa ceeb wallaa ceeb taktul anti taktul jeen rijaal yaani aliisalli رجال يسلي تقتله والله العظيم أي واحد اللي يرمي رصاصه أنا بقتله جين كم بدله نمتك خرصاصة قربا صلاة جروخنا الدربة أنا بكسا إسجيس جين تقل ليه نجيسنا هن دوينا خلي على راحته خلي يصلي على راحته جين راحة ساتتها صلاة إيسا جين لا تدخلوا بينه وبين الله جيني كم أبداً هنسينين أجدو ساتي في جدو ربي هوتي أكس وقام ميك أغوتو جري أكستي بيسيلي دمسستي نما مليون تكا أول بكاتا تاني أجمع خيستي يونيسيف نياتشس جرتوسون سلا نيجي سبر نمني خين نمالتي نما يا رحمن جي أبو بر نمني توكويوني في نمك أبي سيداو داف سيديمي يؤتي نما أبو مواز كبجوتات يا أبو مواز جيونين أن ستي إجدي برسي جئي إيسون كبابر يونا نمسي خبجوته نمسي جلت ليس إيسون كبا نما مكا خيام متى تقون كبو توري نما يا رحمن جي نما أوسو يا رحمن جو مجاسون قلن أنا والله إن بيخو أنا خنو مومنتنان أركيغا إيغز بودي صلاتي قبغان قتاو خنو أبلو في أبلو تو غندوما والباستي وانتي والكاكالو جرتي إيغز مبودن اتدو فيرك موچا أنا ما كالا ورد كالو أفان أورمواسو موچاين أفان أورمواسو
maali salphinni hanqana gahe. Namni rahmata qabnu keessa hin jiru. Ulamaa'iin Islaamaa, ulamaa'iin Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa, hoggantoonni Oromoodhaa, warri taayitaa qabu Oromoodhaa. Maal tahe warri biyya keessaa jiran muftii fulaan, abal fulaan, khabiir sululee, khabiir jinnii, khabiir birinkillee, khabiir killeen kun warri taa'ee killee tana wanta jiru maaliif waan kanarratti hojjechuu namni abumaas kiyya namni nama dhabe ni jira. Namni nama dhabe tokkollee ni jiru hangudaa irraan dhalan hundi diqaalaami nama bar nama hundi bilisarraa dhalate. Feetu midigaana ta'e, feetu tumtuu ta'e, feetu kukuyyuu ta'e, feetu kis waan feete ta'e ati nama qabda karraa dhalatte obboleessa qabda, haadha qabda, abbaa adeerrani feessumman qabdaati. Namni wal beeka gandatti wal beeka sagaleen iyyuu wal beeka namni. Wallahi if sodaanne namni fira biyya alaatiin qabne hin jiru. Isinis ni qabdan, nutis ni qabna. Hay. Yaaboo rabbii guyyaa qiyaama sodaadha. Baala walirratti hin cabsina. Abbaa fade akkuma muazzeessan abbaa fade walaukaan ummaati haa ta'u boobar namni tokko man qatala mu'minan muta'ammidan namni nama mu'mina tokko gartee kee ajjeese jechuun nama islaamaa nama laa ilaaha illallah jedhu namni ajjeese bakki isaa eessa? Yoo ka'ee Harargee fi biitii takka Jimmaa ta'e Harargee Arsii ta'e Walloo ta'e Wallagga ta'e yoo ka'ee wal dhabu ta'e si gala. Namni nagayaa tuqamuu qabu walaa taziru waaziratu wizra ukhraa wamaa kunnaa mucadhibiina hattaa nabcatha rasuula. Lubbuu takkaatiif takka hin gaafatamtu. Hundi yakkasii ifiif baadhatti. Wallahi jara keenya. Wallahi sa'aa ibidda dhale taane dhiisuudhaaf ilmoodha arraabuudhaaf ibidda wanni inni dhale sun. Sa'aa ibidda dhale jechuun waan akkanaa tanala. Sa'aan ilmoo gara baadhate ji'a 9 ni dhala dhiisuudhaaf ilmoo niin arraaba jee arraabu ibidda wanti sun ni guba. Yaa jara keenya dhiisuudhaaf obboloota keenya khajjeese keenya khadu'e keenya kamtuu kamis sabbaree kamtuu kamirraa garaa muratasaa. Yaa Rabbii kana sodaadhaa duniyaa tanarraa yaanaa wal adda dhaaphaa namni wal beeytan ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi je unsur akhaaka zaaliman aw madluuman obboleessa keetiif tumsii je yoo inni nama miidhu tahellee yoo nama miidhamu tahellee akkamit gaafatan yoo inni miidhamellee tumsitaaf yoo nama miidhee hoo akkamit tumsitaaf jennaani gaafa inni nama miidhu aboo nama miite tuni